بركاس يا أبو ركنا كابو ديسي هجرة ربي بيجي سنيلة وروني كومنت جلنا ربستنيلة وروني واو دنا جتنيلة ربي بيجي سنيلة ديسي هجرة ورو تجارسوت عليه هم دم كيس سني أهون نارين أهون إلا thank you بابا أهون إلا الفاتح بلده قالتهم فات hedduu tokko galatoomaa namni kamiyyuu ima wallola wali araaramuun isin jira achillee jechin jira asillee jechin jira jechi jiru jecha jajjabaadha gaafa waan gaarii waliif godhu osoo dhagaa irra facaase gaafa waan hamaa godhu osoo ashawaa irra facaase yeroo hundaayyuu bareeda ani waan isaan irra hojjetanis ashawaa irra facaase xarageera kiyyatti isinillee yoo balleessee jiraadhee ummata oromoo yoo isinillee miidhee jiraadhee dhiifama naa godha hundi keessaniyyuu na eebbisaa isinin jechuu barbaadan obboleettiin tiyya takka sababa kiyyaaf tiktookii sadi siifan dhabdeerti garuu abdi kume كتاب يجرا كل جم أبو يايا جرى النيل لما نرار سامي أو في ولي قوسي سامي تنهفت الجرا ما تنهف وأنا هفت ملكي كان واجد شو بربادا وجدتين تنتلا درباتي انتلتي دربا سم فتي سر فتي harka kee keessa turte mana kan kee keessa turte sibira taa turte sibira dalagataa turte guyyaa keessa ammoo sibira kaatee deemte mujatti simmu fatte sirri fatte tana akka baruun kan keellee gammachuu sii taatu akka baruun kan keellee milkii sii taatu qaraa maqaan kan keetuyyuu milki akka milkii sii taatu akka milkooftu mujatti tana ulfina akka itti naa uffistu itti murachuu barbaada ماري تمرتو بابا يا لغا مجتيني على سينكيتي على سينكيت أنا ناسيسا غساني أخبران أوفاني بوچيسا أخبران أوفاني وفتا كتنا أوفيفتو بربادا جتا أكنامي أكنا ألفني أفتما ماري قرر ولندتو أما اللي أجرت اللي وأندب الأجرة منيري في مجتيني نسيفان اللي وان كان كيستي الرب ولباني جرا نسيفان اللي أسنتي نيفما كولي ولا نسيفان إنسانسي ساتي منيري سيفان ورك الله أبا ولبا منيري يرو تك جرانا كنا أما بتاتني من جرا تكنا كنا منيري فوال تكنا تران سيجاي ما منيرو سيكننا منيرو سيكننا واندرا كان جرابونا وانما أبو يايا وارث جاك أبو يايا dhugatti dubbachuu kan durallee reefii barii sagalee wanni na jedhe malee mucattiin tuni guyyaa sadii irraa akkan argurraa nama mana kana keessatti irriba dhabdee hanga guyyaa sadii kanatti qeertanii deebi'ee gatii namaa rabbi beeka malee namaa miti. Sa'a nu daqiiqaan akkasitti wanni kana nu eeyidee akkasitti nu wajjin tajaajilaa turte dhugatti iyyuu reefillee wantichi teeknikaa qeertanii deebi'ee waa'ee tokkokkii kana irraa hin beeku haga qaba haga nama baatu qaba haga nama gabuusu qaba jedhanii. Kanaaf haftee jani reefillee immoo dhugatti isiin silaa iddoo kanallee teettee kan yeroo sanuuyyuu waan sanuu akkasitti teettee ittiin dhugatti bakka kana jiraattudha. Isii tana dhugaan qaqqabanii ittiin dhugumatti namni akkana argitanii dhugaan nama araarsuuf deemu. Namni akkana osoo nu baay'ateedhaan akka kiyyatti dhugaa dubbachuuf obboleettii ta'e. Namni akka siifanii kun namni akka siifanii. Wallaahi dhugaan nama jabduu. Siifanii kuma galchaa namni kuma ja'a kun fooloo goraa siifanii. Gizee meeqa argitee seeruu kumni maal? Okay, la costa cabarre. Yeroo takka tana bakka itti nu godhataan jedhe tana maal jettanii biraa gabba. Maal jettanii milkii dubbadhu milkii. Siifaniin ol naqaa siifan hin jirti. Siifan illee seenaa yeroo takka ni jirtiisa.
Oi munir taransi ga munir bana Yesu khani ko itiga alkan gutu atawna. Abdi def. Abu Yahya silata anjere tana garamitti fudhattanii siifanitti uffisartan moo hawwitti uffisartan tamita fudhatartan Hawwi ka hawwi. kanaaf haftan barbaadeeti milkii kiyya si hawwi. Siifanii ofii agootsu. Siifanii mobaayilii dadhabbii qabdi. Oolmama dubbii tana keessaa qabdu hime malee haa uffattutti hin jenne gara sakkana fudhan. akkasi muumee kiyya yaa noo qulqulleeffachuu maal milkii kiyya si geette dafikaa nutti gabaabsi nutti hin dheeressini obboleessa kiyya dafanillee irraa gabbuu weeda wallaahi ulfinni waan Kafadu milki. Milki Milkii irraa gaafadhu mootii irraa. milkii Wo. gara laafessa kiyya bareedaa kiyya maarree atuu garuma laafessa waan namni siin jedhe didaan jirtu argaa jirra baay'ee manuu awwaatte ati baruu keettu eebbifamaa dubartiin nama eebbisuun dubartiin nama rifachuu dhabuun hedduu milkiidha wallaahi dhuguma rabbiititti dubartii jechuun ammootu haarateennallee yoo nama rifatanillee akkasuma nama miidhani yoo nama eebbisanillee akkasuma nama milkeessani kanaaf waan tana ammootu tola keetiif toltuuteetiif sitti qabadhe malee hammeenya biraatii fi miti hayti isii cittee si keessatti haftee isii sanitti guuti jechaaf tana sitti hin qabanne ulfina jechuun ammootu waan guddoo miti waan xiqqo ammoo keessa isiitti guddo ulfina santu ulfinna gaafa jedhani biyya kanatti amma fakkeenya baanaa tokko yoo doolaara 40 bitee uffise gatiinan ittiin bite xiqqo maqaan isaa ammootu gudda ulfina santu waan gudda ittiin milkaayalle ittiin eebbifamallee tanaaf tana si qabadhe malee hayti isii cittee si keessatti haftee tanaanillee sirraa haa baatu jechaafi miti akkasittillee natti hin laallatini ulfinni tun si milkeessiti tananarraa fudhu sin jedha arsicha kiyya ajiicha kiyya Ayye ani waan jaarsi natti mure waan oromoo natti mure waan kamiinuu wannan didu fa walin dhabne ummata Dubaayinillee asuma araarsitanii tunillee akka dhaamsaatitti waan sin jettani fudhadhe. ayyee sirraa haa fudhatan abu yaaya Galata bahaa. eebada arsicha kiyya eebada si koomando eebada kootu dhufee hambaa akka ittisiin bareeddu akka ittisiin keessa miidhagu maarree kunoo ulfinna itti qabadhe ulfinna naa uffisi ulfinni ammootu kabajaa in eebbifamtaa itti milkooftaa boruu keetiifillee siif gaarii jedheeni ulfinna itti qabadhe tole hin uffisa jedheen irraa fudhadhe maal jedhaan Maarree nama waan an jedhee fudhate ulfaadhu guddadhu. Rabbiin libaasa jannataa sitti haa uwwisu. Rabbii oliisi haa deemu kasi uffise sirraa mulqin jedheeni du'aayii godhaa. maarree ulfaadhu jechaanii tana isinii galuu isinii gala Alaa nagayaan gala. amma waan na hafte jiramoo xumuratti godha Waan dhaabee jira. Akkuma yaadachiisanitti Maamuniirii fi mucaa u'uu yaa'in Kale sani achiin geenne beekoo asiriki achiin geenne qooyi ka achiin geenne. gafaaka. Waan haftee jira. Waan haftee jira abdi. tantu hafe Maarree ka uffata argee fi uffata narraa uffadhu jedheeni biraan hin geenne. wal bira jirtanii ittiin naagaya Doktor Hawwi. dafi dubbadhu biyyatti Doktor maal Hawwi. jedha yee Maarree uffata si argee dubartiin haadha siinqeeti haadha teenna dubartiin namatti mufatuun dubartiin namannayuun ati galeessa waan kana namni hiree kana baase namni gartee waan kana awwala argesii abaate komii kana akka naa fixattuuf akka naa tuftuufiif micaa kana akka gartee irra naa tartuufiif uffata si arge uffata illee narraa fudhatta naa tuftaafillee ogummaa kee kanallee addillee nama akkaan si barsiiseen nama baay'ee barsiisi jettee du'aayii akkanaa gootuufi maarree kunneen narraa fudhufi jechuu barbaadeeti.
Marre walbira illee jiraannee walirraa illee uffataan jirru. Anuma birrii ergaasi. Anuma birrii ergaa bitee si ergaa rakkoon hin jiru. Ishee rakkoo tokkoon qaba. Tole ollaa keessa dhufeera adda jira. Ulfinna fuuldura Amiin ulfaadha. Wanti inni hojjete hundi yoo biyya illee baxabbatee kenn harka isaa Rabbi dawaa haa godhu. Amiin. Waan jedhu guddaa tokko ulfaadha. Waa dubbadha jettee haa dubbattu hayyee. Dhiifama na hoffolcha waan dubbachuu hin qabne silaa dubbachuu barbaade yoo ijoollee Dubaayii takka tuqee jiraadhe itti na argaan ijoollee Dubaayii takka hattullee hin jenne keessa warqii jira jedhee malee an hattuu nama tokko akka hin dubbanne isinuu argitaniirtan dhageettaniirtan warri narra faraduu dandeettan namni kumni jahaa asirra jirtan kun. Oolmaa kanatti warri isin mufachiisee jiraate afoo hin illaa jedhina. Tokko jama qarooftanii. Dubbii itti himadhu jechuu sanoo sila namni si komate atamma dubbii sitti hima atin arrabsine amma haqiiqatti hattuullee ka jedhe si'ii miti. Amma hin himadhu sun namni marti walitti qabamee haamamuu hin qabu sila ka haamamu midhaani bakka sanitti namni walumarra nama bakka sanitti warra Dubaayii guutuun dhiifama naa godhaa naarsa jedhati. Hayyee isaan malelleen bareedu isin malelleen bareedu warra Dubaayii yoo kan deebee dhufuu mala dhiifama naa godhaa dhiifama narraa taayoo isini balleessee jedhe. Dubartii hin jajjarti yoo jarjareellee tasa afaaniin isin tuqee jiraadhe ammas dhiifama naa godhaa. Yoo iyyuu mitiin balleessitee jirta ila haadhatiyya amma balleessaa silaa dubartitti murani. Yoo iyyuu miti yoo balleessee yoo miti isinif balleesse kunoo obboleeyyan kiyya abboota kiyya naa dhiisaa jedhe. Hayyee kun dhageettanii naa dhiisa. Akkas. Yoo intu waa qabdiif jedha bar. Thank you galatooma harka dhayaa ijoollee galatooma maashaallah tabaarakallah. Maarree amma Munir dubbadha. Okay, Munir dubbadha. Munir dubbadha. Munir dubbadha ni waa dubbachuu barbaade haasawaa warraa wantan qabu. Afuraffaa shanaffaa akka itti fufne kaniin godhe ana. Kaniin gama mana asilii fide kun asilii na dura jira. Ana silaa dubbii nama miidiyaa uwwisuu kan ajandaa barbaadu ta'e asuun fidu manuma kiyya saniin oofifadha. Guyyuma takkichaa sanitti isiis fidee waliin dubbanne guyyaa lammataa mana asilii fide. Akkasitti na hubadhu. Ana dura namichoota dhiyoo sanaan bare waliin beeku. Galatoomii nama maallaqa namaa irratti wal dhabe keessaa namni maallaqa namaa amma durallee ka deebise milkii qofaan atti Dubaayii irraa. Uummanni kan maqaan kaasuun barbaadu ammallee uummata kana duratti dubbadha. Haqa shamarranii namni nyaatu abadan jalaa hin dhaabbadhu. Oromoon hundi kokkee qabnee deebi'e yoo jiraate rakkoon qabu. Ana manguddummaa seenee koobatti xumureetiin jira. Rabbi isaa kabaju. Kana duraas jechuun nama kabajaa qabu san ibsuu barbaadeeti. Rabbi siyaa. Irratti namni wal dhaba. Wadaanaan jiraadha. Aboonaan illaadha. Inni bizinasa ani kunoo hawwiin naagatti obboleettii isaatii fi naa qabaase. Obboleettii isaatii fi naa qabaase. Obboleettii aslii fi naa qabaase. Ani kana komotabuun qabu. Namni hedduun garuu akka xiqqoo akka nama dhiibuu takka godhaadha. Rakkoon qabu ani ammallee haqa dhaabbadheeti. Isillee kunoo na bira jirti. Kakattee haa dubbatu. Obboleessa keetii irra laalii jechuun du'aa illee godhi